Shama akkam jirtan nagaa keessanii fayyaadhaan nagaa kootii galata waaqayyoo baga jiraattanii baga fayyaa taatan hordoftoonni shawaayeetu biyya keessaa fi biyya alaa nagaa keessanii egaa kaa obboloota koo mucaan kunii akkuma sooshaal miidiyaa irra deemaa jiru kaleessa yuunivarsiitii Finfinneetti eebbifamuudhaan akkaataa kanaan akkaataa haati isaa qoraan itti baattee isa guddistee ibsaa jira. Baay'ee galatoomuun isiniin jedha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko keessa namaa tuqaa jaalalli haadhaa waan ittiin ibsamu hin jiru. Haati baay'ee bakka guddaa qabdi. Dhugaa mucaan kun immoo jaalala haadhaa isaa akkanatti ibsuunsaa baay'ee tokko dhugaa nama dinqisiisa. Waan ajaa'ibaati jechuun hin danda'ama. Akkasuma abbootiin keenyallee ijoollee isaanii akkuma haadhatti kan guddisan kan wajjin dadhaban kan bakka guddaa qabaniif ni jiranii. Yaa ta'uutiin malee immoo haati keenya haadholiin gochi haadholii olaanaadha. Isaan ofii isaaniitii hodoo beelaanuu qooqa isaanii hidhatanii ilmoo isaaniitii laatanii osoo ofii isaanii daaranii kan ilmoo ofii yaadanii ilmoon koo qullaana jalaa deemte jedhanii ilmoo ofiitiif yaadan. Dhugaa haati jechi haadhaa itti xiqqaata. Haadha wanni itti waaman dhugaa dubbachuudhaaf hin jiru. Bakki haadhaa kennaan haadhatti hin xiqqaata. Kennaan ishiidhaaf kennamu hin jiru lafa kanarra. Haati kennaadhuma hin qabnedha. Haadholiin baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf ilmoo ofiitiif baay'ee kan yaadanidha. Akkasuma immoo mucaan kunis waan ajaa'ibaa hojjatee haadha isaa kan qoraan baattee isa guddistee isa barsiistee darajaa kanaan isa geessee haala kanaan mul'isuun isaa baay'ee tokko nama dinqisiisa. Waaqayyo beekumsaa fi dandeettii kana caaluu fi yaada kana caaluu isaaf haa kennu jechaati. Akkasuma baay'ee nama dinqisiisa. Akkasuma ani baay'ee tokko viidiyoo kana yeroo ilaalu baay'ee natti dhagahame. Hanga bo'ullee gammachuu keessa waan tokko yeroo gammadan nama boojisa. Inna baay'ee tokko ijoolleen keenya maatii isaaniitiif akkasitti yaaduu akkaataa bakka maatii isaanii akkaataa isaan itti guddisan yaadachuu eessarraa ka'anii haati garaatti ji'a 9 nama baattee dugdatti waggaa 2 nama baattee namarraa dhiqxee nama nyaachistee nama guddistee deebitee immoo barumsa darajaa kanaan nama ga'uun qoraan baattee baay'ee jechi haadhaa itti xiqqaata. Haadha kennaan haadhaaf kennamu lafa kanarra hin jiru. Haadha jechuun waa hundaadha. Haadha jechuun bakka dadhabanitti, bakka dhukkubsatanitti, bakka rakkatanitti kan namarraa hin gorreedha. Haati kan nama hin uffineedha. Haadha jechuun dhugaa dubbachuudhaaf abbaan illee akkasuma abbootiin keenyas baay'ee kan ilmoo ofii jaalatan kan ilmoo ofii wajjin dadhaban ni jiranii. Haa ta'uuti malee kan akka haadhaa hin jiru. Mucaan kun waan ajaa'ibaatu hojjate. Akkuma beekamu sooshaal miidiyaa irraa haasamaa jira. Anis gahee koo waan natti dhagahame waan keessa koo jiru gahee kiyya ba'a jedheen dhufee warroonni maatii kiyya taatanii maatii kooti warroonni immoo gara maatii kiyyaatti hin dabalamin gara maatii kiyyaatti dabalamuudhaan na jajjabeessaa maamila koo ta'uudhaan wantoota ani gaddisuu akkasin bira ga'uuf gara maatii kiyyaatti dabalamaa isiniin jedha. Warroonni hin beekne Shawaayee Tuubiin jedhama. Gara maatii kiyyaatti dabalamuudhaan na jajjabeessaa na faana dhaabbadhaan isiniin jedha. Kuni affeerraa kootiin isin jedha obboloota koo. Kan man isiniin jedha wanta natti dhagahame ga'ee koo bahuun dhufe waan ta'eef warroonni gara maatiyyaatti dabalamin gara maatiyyaatti dabalamaadha. Wantoota ani gadhiisu akkasin bira ga'uun isiniin jedha. Nageenyi fi haraarri waaqayyoo lafaa fi bakka jirtanitti isin biraa ga'u nagaan haa ta'u. Shama akkam jirtan nagaa keessanii fayyaadhaan nagaa kootii galata waaqayyoo baga jiraattanii baga fayyaa taatan hordoftoonni shawaayeetu biyya keessaa fi biyya alaa nagaa keessanii. Egaa kaa obboloota koo mucaan kun akkuma sooshaal miidiyaa irra deemaa jiru
kaleessa yuunivarsiitii Finfinneetti eebbifamuudhaan akkaataa kanaan akkaataa haati isaa qoraan itti baattee isa guddistee ibsaa jira. Baay'ee galatoomuun isiniin jedha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko keessa namaa tuqaa. Jaalalli haadhaa waan ittiin ibsamu hin jiru. Haati baay'ee bakka guddaa qabdi. Dhugaa mucaan kun immoo jaalala haadhaa isaa akkanatti ibsuusaa baay'ee tokko dhugaa nama dinqisiisa. Waan ajaa'ibaati jechuun hin danda'ama. Akkasuma abbootiin keenyallee ijoollee isaanii akkuma haadhatti kan guddisan, kan wajjin dadhaban, kan bakka guddaa qabaniif ni jiranii. Yaa ta'uutiin malee immoo haati keenya haadholiin gochi haadholii olaanaadha. Isaan ofii isaaniitii hodoo beelaanuu qooqa isaanii hidhatanii ilmoo isaaniitii laatanii osoo ofii isaanii daaranii kan ilmoo ofii yaadanii ilmoon koo qullaana jalaa deemte jedhanii ilmoo ofiitiif yaadan. Dhugaa haati jechi haadhaa itti xiqqaata. Haadha wanni itti waaman dhugaa dubbachuudhaaf hin jiru. Bakki haadhaa kennaan haadhatti hin xiqqaata. Kennaan ishiidhaaf kennamu hin jiru lafa kanarra. Haati kennaadhuma hin qabnedha. Haadholiin baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf ilmoo ofiitiif baay'ee kan yaadanidha. Akkasuma immoo mucaan kunis waan ajaa'ibaa hojjatee haadha isaa kan qoraan baattee isa guddistee isa barsiistee darajaa kanaan isa geessee haala kanaan mul'isuun isaa baay'ee tokko nama dinqisiisa. Waaqayyo beekumsaa fi dandeettii kana caaluu fi yaada kana caaluu isaaf haa kennu jechaati. Akkasuma baay'ee nama dinqisiisa. Akkasuma ani baay'ee tokko viidiyoo kana yeroo laalu baay'ee natti dhagahame. Hanga bo'ullee gammachuu keessa waan tokko yeroo gammadan nama boojisa. Inna baay'ee tokko ijoolleen keenya maatii isaaniitiif akkasitti yaaduu akkaataa bakka maatii isaanii akkaataa isaan itti guddisan yaadachuu eessarraa ka'anii haati garaatti ji'a 9 nama baattee dugdatti waggaa 2 nama baattee namarraa dhiqxee nama nyaachistee nama guddistee deebitee immoo barumsa darajaa kanaan nama ga'uun qoraan baattee baay'ee jechi haadhaa itti xiqqaata. Haadha kennaan illee kennaan haadhaaf kennamu lafa kanarra hin jiru. Haadha jechuun waa hundaadha. Haadha jechuun bakka dadhabanitti, bakka dhukkubsatanitti, bakka rakkatanitti kan namarraa hin gorreedha. Haati kan nama hin nuffineedha. Haadha jechuun dhugaa dubbachuudhaaf abbaan illee akkasuma abbootiin keenyas baay'ee kan ilmoo ofii jaalatan, kan ilmoo ofii wajjin dadhaban ni jiranii. Haa ta'uuti malee kan akka haadhaa hin jiru. Mucaan kun waan ajaa'ibaatu hojjate. Akkuma beekamu sooshaal miidiyaa irraa haasamaa jira. Anis gahee koo waan natti dhagahame waan keessa koo jiru gahee kiyya ba'a jedheen dhufee warroonni maatii kiyya taatanii maatii kooti, warroonni immoo gara maatii kiyyaatti hin dabalamin gara maatii kiyyaatti dabalamuudhaan na jajjabeessaa maamila koo ta'uudhaan wantoota ani gaddisuu akka isin bira ga'uuf gara maatii kiyyaatti dabalamaa isiniin jedha. Warroonni hin beekne waa'ee tuubiin jedhama. Gara maatii kiyyaatti dabalamuudhaan na jajjabeessaa na faana dhaabbadhaan isiniin jedha. Kuni affeerraa kootiin isin jedha obboloota koo. Kanumaan isiniin jedha. Wanta natti dhagahame ga'ee koo bahuun dhufe waan ta'eef warroonni gara maatii kiyyaatti dabalamin gara maatii kiyyaatti dabalamaadha. Wantoota ani gadhiisu akka isin bira ga'uun isiniin jedha. Nageenyi fi haraatu waaqayyoo lafaa fi bakka jirtetti isin bira ga'u nagaanataa. ምርቃቴን ልብስ አልብሻታለሁ። አሁን ደግሞ ሌላም ጊዜ ልትለብሰው የምትችለውን ነገር እሰጣታለሁ። ይሄን የምታዩ እናቶች ማለት የሚፈጥረው ነገር ስላለ እናቶች ልብ ላይ የሚፈጥረው ነገር ስላለ ወጣቶች እባካችሁ የኢትዮጵያ ወጣቶች የምትችሉትን ያህል ነገር ለእናቶቻችሁ አድርጉ። አሁን ወጣት እያላችሁ ድል ነው ድንገት ልታጣቸው ትችላላችሁ። እኔ በህመም እያለች በበሽታ እያለች ላጣት ምችል ይመስለኝ ነበር። ሳላደርግላት ሳይሆንላት እል ነበር። እግዚአብሔር ይመስገን ምናልባት ድንገት የሆነ ነገር አፕል ሊያደርግ ስለሚችል እባካችሁ በቻላችሁት አቅም
አሁን ለእናቶቻችሁ የሆነ ነገር አድርጉ። ቆሜ ልመርቅሽ ተቀበይኝ እማ ሕይወትን መርቀሽ ሰተሽኝ ደስ ብሎኛል። ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ ይሄን አይታችሁ እናቶቻችሁን እንደምታስደስቱ እናቶቻችሁን እንደምታከብሩ እኔ በእናቴ ያየሁትን ደስታ በእናቶቻችሁ ስለምታዩ ደስ ይለኛል። ተስፋ አደርጋለሁ ብዙ ወጣቶች ይሄን ስለምታደርጉ ካሁኑ ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። ደግሞ እጠብቃለሁ። እናት ሁሌም ያንስባታል፣ የላቀ ነገር ይገባታል፣ እንቁ ይገባታል እናት።